sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Muddee 27 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaalmichuu lammiin isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun barruu haala yeroo irratti barraa'e jaalle biiftuu galgaroo isin biraan geessi. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati kan isin keessummeessu ani Burkuteessaa Diinaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Maqaa Command Post jedhu sababeeffachuuf hidhaa fi dargaggoota Oromoo kaamsuun hammaachuu maddeen keenya bakkoota garaagaraa gabaasan. Kanumaan wal qabatees godina kibba lixa Shaggar aanaa Bachuu Tulluu Boolloo Walisoof naannoo isheerraa ilmaan Oromoo ogeessi fayyaa barsiisonni dargaggoonnii fi barattoonni keessatti argaman konkolaataa torbaan ukkaamsamanii gara mooraa waraana Xolleetti dabarfamaa jiraachuu qeerroon bakkichaa gabaasan. Wayita ilmaan Oromoo kan ukkaamsanii adeemaa jiranitti waraanni Command Post Wayyaanee konkolaataan paatrooliidhaan duubaa fi fuulduraan marsanii kan adeeman ta'uu maddeen qeerroo magaalaa Walisoo gabaasaniiru. Mootummaan Wayyaanee waraana Command Post fi qawwee abdii kan godhate uummata keenya raarsuu, ajjeesuu, hidhuu fi madeessuu biyyarraa ari'uun falmaa bilisummaa fi haqaa keenyaaf falmachuu irraa duubatti nun deebisu. Yeroo warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura garbummaa osoo walirraa hin citiin waggaan tokko xumuramee waggaa lammaffaaf geggeessaa jiru kanatti uummatni Oromoo balbala bilisummaatti dhiyaatee waan jiruuf furmaanni tokkichi falmaa keenya jabeessuun ilmaan Oromoo hidhaman hiiksifachuu, gaaffii mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuu fi gumaa gootota keenya wareegamanii baafachuu akkasumas bara baraan maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun duula sanyii balleessii nurratti labsamaa jiru guutummaatti labsiidhaan haqsiisuu fi bilisummaa keenya gonfachuuf falmaa keenya daran jabeessinee itti fufuun uummata keenya hubachiisuun uummatni Oromoo bakka jirtan hundaa gamtaan sochii fincila xumura garbummaa geggeessaa jiru cina akka dhaabbattan qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha ariifachiisaa gad jabeessuun dabarseera. Ilmaan Oromoo kaambilee Xollaay, Allaagee, Sanqallee, Addallee fi bakkoota garaagaraa irraa osoo hin hiikamiin hafan 3,600 ol ta'an gara manneen hidhaa kolleejjii poolisii Adaamaa, mana hidhaa Harar, Sabbataa fi Maakilaawwiitti qorannoo dabalataaf jechuun dabarfamuun isaanii beekamee jira. Hanga ammaa maatiin akka dubbisaniif kan hin hayyamamne ta'us qeerroon naannoo sanaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Oduma wal fakkaatuun hidhamtoota aanaa miidhagaa lolaatti hidhaman keessaa 58 gara Zuwaay Allaagee fe'amanii jiraachuun beekame. Namoonni 4 ammoo gara mana murtiitti dhiyaattu jedhamanii akka hambisaman qeerroon aanichaa gabaasan. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humnoonni waraana mootummaa Wayyaanee namoota nagaa mana hidhaa magaalittiitti sarbaa turan gara mooraa leenjii waraana Xolleetti dhoksanii dabarsuun agame. Dabalataanis Harar aanaa Dirree Xiyyaaraa jedhamuun beekamu keessatti torban darbe keessa namni eenyummaan isaa hin beekamiin jiru tokko hidhamtoota mootummaa Wayyaaneen ajjeefamee argamuun himame. Kanumaan wal qabatee ajjeechaan qabsoo uummata Oromoo ukkaamsuu akka hin dandeenye qeerroon Dirree Dhawaa hadheeffatan. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti mootummaan faashistii Wayyaanee maqaa Command Postiin hoomaa waraanaa uummata magaalittii irratti bobbaasuun mana uummataa cabsuudhaan qeerroo Oromoo agartuu biyyattii ta'an mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen achirraa gabaasan. Magaalaa kanatti mormiin barattootaa itti fufee akka jirus himame. Poolisoonni Liyyuu Hayil jedhaman jiraattota Harargee Bahaa aanaa Maayyuu Mulluuqqee irratti erga tarkaanfii ajjechaa raawwatanii booda ammas dabalataan gara daangaa aanichaatti imaluudhaan uummata nagaa magaalittii doorsaa jiraachuun himame. Mormiin uummataa bifa haaraan cimee Walloo aanaa Baatee keessatti daran jabaachuudhaan mootummaa saamtuu Wayyaanee muddama naqaa jiraachuu himame. Kanumaan wal qabatees mootummaa Wayyaanee sochii uummataa kana laaffisuuf jedhee uummata magaalichaa daran hidhaa fi daraa akka jiru qeerroon bakkichaa addeesse.
aanaa Adaa Bargaatti barattoonni 42 achi buuteen isaanii dhabamee jiraachuun himame. Akka uummanni magaalaa Adaa Bargaa jedhanitti yeroo ammaa mootummaan faashistii wayyaanee magaalicha keessa oliif gad adeemuudhaan uummata magaalittii mana hidhaatti guuraa jiraachuu saaxilan. Oduu biraan godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii fi naannoo ishee keessaa ilmaan Oromoo mana hiraarsaa magaalittii keessa turan torbee darbe keessa mootummaa wayyaaneedhaan guuramanii gara mana hiraarsaa Xollaayitti akka fe'aman maddeen qeerroo Mandiirraa gabaasan. Hanga ammaatti namoonni muraasni maqaan isaanii nu ga'e keessaa Geetu Alamayyoo, Ooliyaas Zawuduu, Jaalal Fiqaaduu, Yaaqoob Siyaaq, Salamuun Xilawun, Masgabuu Bal'inaa, Tamaskeen Abaatee, Ibsaa Leellisaa, Gaaddisaa Mokonnon, Abrahaam Beekamaa, Bookaa Hundeessaa, Yohaannis Guddinaa, Haayile Yoosef, Indaalkaachoo Abarraa, Tamaskeen Baqqalaa, Abdii Ittaanaa, Kibruu Darajjee, Shimallis Uddaanee, Daawit Kumarraa, Tolasaa Taakkalee, Waaqennee Eeliyaas, Warquu Jaallataa, Abbabee Warquu, Abdii Qalbeessaa, Ibsituu Haayiluu, Riqibaa Addaamuu, Lateeraa Baqqalaa, Maarqos Qixxaataa, Eebbaa Tolaa warreen jedhaman keessatti argamu. Oduma wal fakkaatuun kanaan dura ilmaan Oromoo hedduminaan godina Harargee Lixaa keessaa guuramanii manni hidhaa wal ga'uu dinnaan kaambii Chaayinaa magaalittii keessatti hidhamanii osoo dararamaa jiranii gidduu kana immoo kaambicha keessaa guuramuun gara mana hiraarsaa magaalaa Hararitti akka fe'aman qeerroon naannichaa ibsee jira. Warreen hidhamanii kaambii Chaayinaa keessaa fe'aman muraasni Alii Roobaa, Abrahaam Aliyyii, Abdurrahmaan Diinee, Hojjetaa Misooma Araddaa Husee Mandheeraa, Badhaasoo Muhammad, Yaasinoo Abdooshee, Kadiroo Umar, Haji Adam Araddaa Huseen, Maammaayee, Muhammad Kamaal Adamee, Alii Ziyaad, Toofiq Aliyyi, Kaliiloo Muhammad Hasan, Abdii Aliyyii, Ariif kanneen jedhaman ta'uu beekame. Kaaba Shaggar Salaalee irraa namoota ji'a lamaa oliif kaambii Kora Bittinneessaa magaalaa Fiichee keessatti dararamaa turan baay'een isaanii 200 ol ta'an gara kaambii waraana Xollaayitti geessamuu dhagahame. Kana keessaa harki caalu hojjettoota mootummaa ta'uus beekamee jira. Maqaa namoota ammaaf nu qaqqabe keessaa muraasni Taliilaa Gaarii, Niimoonaa Tafarii, Iyaazoo Sanbataa, Kumalaa Tolchaa, Dooktar Zawudee Kabbaboo, Saayee Hordofaa, Dirribaa Mokonnon, Dachaasaa Garramaa, Salamoon Taaddasaa warri jedhaman keessatti argamu. Godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaa keessatti mootummaan faashistii wayyaanee ilmaan Oromoo magaalicha keessa jiran maqaa sirba siyaasaa dhaggeeffattan jedhuun qeerroo magaalichaa mana hidhaatti guuraa jiraachuun maddeen keenya achirraa gabaasan. Hanga ammaattis namoonni 45 Harargee Bahaa keessaa fe'amanii bakka hin beekamne geeffamanii jiran. Isaanis Ayyaansaa Bareeddoo Abbaadir, Barsiisaa Hasan kanneen jedhaman fe'amuu jiraatonni dubbatanii dhumarratti godina Arsii Lixaa keessaas ilmaan Oromoo mana hiraarsaa magaalichaa keessa turan hunduu gara mooraa Xolleetti fe'amuu maddeen achirraa himan. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa irraa torbee darbe keessa namoonni 325 konkolaataa Taataa jedhamu 5 fe'amanii gara mooraa waraanaa Xolleetti dabarfaman. Isaan keessaa muraasni Sheek Amaan Looloo Daadoo, Imaama magaalaa Idoo, Sheek Umar Faatoo, Imaama Ganda Bariisaa, Sheek Hasan Imaama magaalaa Waabee warreen jedhaman abbootii amantaa yommuu ta'an, dargaggoota keessaa ammoo Abdul Naasir Nageessoo Arsee, Maammushee, Abdurroo Abdoo warreen jedhaman yommuu ta'u, hojjettoota mootummaa keessaa muraasni Mitikuu Guyyee, Hibaanoo, Barsiisaa Shumbuu Axxiyyaa, Barsiisaa Abdoo yommuu ta'an, kanneen kaabinoota magaalaa Nagallee Meexamaa hidhaman ammoo Abbee Diboo Bariisoo, Kantiibaa Nagallee Meexamaa, Shaanqulee Gadaa Bariisoo, Abbaa Adeemsa Galiiwwanii, Gashee Cursoo Arsee, itti gaafatamaa dhaabaaf gurra mootummaa, Hammii Murii Dullee, hojii geggeessaa, Taajuddin Abdurrahamaan Gammadaa, itti aanaa kantiibaa magaalaa Nagallee, Aadde Dastaa Mitikuu, hooggantuu dhimma dubartootaa, Aadde Sinxoo Liigii dubartoota magaalaa Nagallee yoo ta'an, akkasumas godinuma kana irraa hidhamtoota duraan mooraa waraana Xollaayi turanii hanga ammaa hin galiin hafan keessaa muraasa Baagadaa Barsiisaa Qaabatoo Fanjaajaa, Barsiisaa Muhammed Jaarsoo Duubee, Warqinaa Waabee Duubee, Sheek Sulxaan Qaalluu, Haji Simbiruu Waabee fi Barsiisaa Mustafaa Boruu Xee kantiibaa magaalaa iddoo duraanii fa'i turan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii. Si baroodula
laata akka leenca bosonaatti si barooduu laata akka leenca bosonaatti dhugaadhaaf yoo du'ammaan lubbuun harka rabbiitti dhugaadhaaf dhaabbanna dhugaan naman gattu dhiigni saba koo dhangala'ee mirga normaan taatuu diina qe'ee jirtu akkamiin har'a fagaraa koo hidhateen qabsoo itti ufa akka gallooreedhaa biilaalagaatiin gad irriittamne Sura bannee ajarana finfinnee nan nurra teenyaan nurra jiriin namne dhugaan gallatullee amma fiixeen ilmoo dhugaan dhiphatullee amma ulaan ishee dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu baradoo harroonni rayaate warri hin dabra jennee mataa qaqqabannaan jarri sodaaseette waa garoo beenjaamne galaana darbuun eeganiin Dokuman kapsaan malee dhiiroo bilisummaan argani ilaa gama sanii leenji bosona raasa baay'ee dudubbachuun madaanatti kaasaa siifanii haa ilmaayyaa siifanii antalaayyaa dubbiin ammaa dhachuu madachaa wayya ammayyaa jabana teenya annani tuttuu taatee kan raasan hin baane bara kanan hin kaatee kan ta'an hin taane annan hin dhugaa jedhee goromsa bite aduun caamsaa maatee dugdana jalaa kute wayyoo nan bade namne erga sirramne ontoottoo gadda warraan salaalee buu keenya bilisummaa maqaa dhonna salphanne duu keenya sun sodaatanii taatu lubbuu rabbi tuume guyyaan geessu malee hin baatu. Jarisila, gangala bergu,
wanni deega mirri jabana rorro jabana gamman injijjiirre Tooftaalee mootummaan wayyaanii Oromoo dadhabsiisuuf fayyadamtu. Sabni tokko addunyaa kanarratti of ijaaree jiraachuuf beekumsaan, dinagdee fi hawaasummaan cimuu qaba. Egaa uummanni Oromoos akkuma saboota addunyaa biroo dinagdee fi beekumsaan dorgomaa ta'uu qaba. Yoo beekumsa qabaatee dinagdee hin qabaanne waan ittiin of ijaaree jireenya hawaasummaa isaa ittiin gaggeeffatu hin qabu. Dinagdee qabaatee humna barate yookaan beekumsa yoo hin qabaannes dinagdee isaa hoogganuu hin danda'u. Uummanni Oromoo qabeenya uumaan isa badhaase Oromiyaa qaba. Garuu qabeenya isaa akka barbaade itti fayyadamaa kan jiru diina uummatichaadha. Maaliif uummatichi qabeenya isaatti sirnaan hin fayyadamne yoo jenne wantoonni sababa ta'an hedduudha. Isaanis humna nama baratee dhabuu osoo hin taane tooftaa mootummaan wayyaanii uummaticha dhabamsiisuuf gootudha. Mootummaan gita bittuu wayyaanii akkuma mootota Habashaa darbanii uummanni Oromoo akka baratu hin feetu. Haa ta'u malee sodaa uummaticharraa kan ka'e Oromoon barachuu hin qabu jettee afaan guuttee dubbachuu hin dandeessu. Tooftaalee biroo dhokatoo ta'an fayyadamtee dhalataan Oromoo ol adeemaa jiru akka barnootaan dorgomaa hin taane gochaa jirti. Kunis tooftaalee wayyaaniin uummata Oromoo dadhabsiisuuf gootu keessaa isa tokkodha. Tooftaa mootummaan wayyaanii dhalataa Oromoo tokko akka barnootaan dorgomaa hin taane gootu keessaa inni guddaa fi baay'ee hamaa ta'e imaammata barnootaa isheen Oromiyaa keessatti diriirsitedha. Barnoonni hundee beekumsaati. Eenyuyyuu kallattiinis ta'e alkallattiin waan argirraa barata. Uumamni addunyaa kanarraa hundumtuu dabaree baree walirraa baree wal barsiisa. Jireenyi keenya har'aa bu'aa waan baranneeti. Imaammanni barnootaa naannoo Oromiyaa fi naannolee biroo jiru fardaaf lafadha. Kun immoo ta'ee jedhamee barattoota Oromoo dadhabsiisuuf yaadameeti. Fakkeenyaaf barataan Oromiyaa keessatti barnoota kutaa 1 hanga kutaa 8tti afaan Oromoon barata. Naannoleen biroo garuu kutaa 7 eegaluun gosa barnootaa mara afaan Ingiliffaan baratu. Naannoo Oromiyaatti garuu akka waan Oromoof yaadameetti fakkeessuun dubbatanis barataan kutaa 9tti afaan Ingiliffaan barachuu eegalu qormaata biyyoolessaa kutaa 10 fi kutaa 12 barattoota biyyattii mara waliin wal dorgoma. Kutaa 9tti wanti hundi barattoota Oromootti haaraa ta'a. Jechoonni kaleessa keemistirii, baayoloojii, seenaa, siiviksii, jiyoogiraafii, fiiziksii keessatti afaan Oromoon baratamaa turan hundi bifa jijjiirrachuun barattoota Oromootti haaraa ta'uun as ba'u. Yeroo kana barataan Oromoo tokko hiika jechootaa baruuf dhamaatii hedduu kaffala. Akka fedhetti afaan Ingiliffaan dubbisee hubachuuf baay'ee rakkata. Kana malees mootummaan garboonfattuu wayyaanii mirga namummaa osoo hin kabajin mirga barataan qabu jechuun barataaf barsiisaa gidduutti adda addummaan akka uumamu gooti.
Barsiisaan tokko barataa isaa akka mucaa isaatti ilaala. Akka barbaade gorsata. Yoo balleesse adabbii sirnaa adabuun akka baratichi sirraa'u godha. Yoo barataan tokko guyyaa sisee daree barnootaa dhufes akka inni lamuu barfatee hin dhufne godha. Hojii yoo hin hojjetiin dhufes barataa isaa haala fedheen adabee sirreessa. Adabbii barsiisaan tokko barataa isaa adabu immoo adabbii hammeenyaa osoo hin taane adabbii qajeelummaa abbaa fi ilma gidduu jirudha. Egaa mootummaan wayyaanee kun walitti dhufeenya kaleessaa barataaf barsiisaa gidduu jiru mirga barataadha jechuun akka barataan haalaan barsiisaa isaa hin kabajne goote. Barataan ilaalcha kaleessaa sana dagatee dhimma isaaf na barsiisa, dhimma koofan baradha, maaltu barsiisaa galshee jechuun ofitti qoosuu eegale. Hojii osoo hin hojjetin dhufee mirga koodha, daree barnootaa hafee mirga koodha jedha. Barsiisaa akka hiriyaatti ilaaluu eegale. Barataaf barsiisaa jechuun abbaa fi ilma jechuudha. Akkasuma wal sodaatu wal kabaju ture kaleessa. Mootummaan mirga akka barbaade nama barbaadde filachuu hin kennine akkamiin mirga barataa qofa leellise? Mootummaan mirga uumamaa sarbuu akkamiin mirga barataan yoo barbaade daree seenee barachuu yoo barbaade dhiisuu kenne? As jalatti waan hedduu kaasuun ni dandahama. Garuu akka hima ijootti kan ani kaasuu barbaade barataan naannoo Tigraayitti barfatee daree barnootaa dhufe tokko akkuma bara durii lafarra jilbeenfatee adabbii sirroominaa fudhata. Yoo irra deddeebi'ee kan raawwatu ta'e mana barumsicharraa ari'ama. Oromiyaa keessatti garuu barataan maafan ari'ama jechuun barsiisaa himata. Mootummaan dalgaa kun barataa yooyyee oomishuu waan barbaaduuf akka inni baratu godha. Keessumaa barataan kutaa tokkoo hanga 4tti osoo homaa hin beekin dareerraa gara dareetti akka dabarfamu godhama. Barataa yommuu kutaa 4 gahu wantoota beekuu qaba. Sadarkaa kanatti xalayaa barreessuu danda'uu qaba. Seeraan dubbisuu fi barreessuu qaba. Oromiyaa keessatti wanti yeroo ammaa mul'achaa jiru haalaan yaaddessaadha. Barataa baay'een isaa osoo barnoota kutaa tokkoo haga 4tti hin baratin dhufee fuuldurri isaa hojii dhabdummaa, kadhattummaa, hirkattummaatti saaxilama. Ofitti amanamummaas dhabaa dhufa. Kana jechuudha mirgi wayyaaneen ilmaan Oromoof kennite inni guddaan. Barataan tokko kufuu hin qabu jechuun labsii labsuudha mirgi wayyaanee biratti. Kun hundi ilmi Oromoo tokko barnootaan dorgomaa akka hin taaneef yaadameeti. Manneen kitaabaa Oromiyaa keessa jiran qubaan lakkaa'amu. Oromiyaa keessa hanga gandaattillee gadi bu'ee kan babal'ate mana caatiidha. Wantoonni sammuu namaa hadochan akka seera biyyattiitti kan dhorkaman ta'us Oromiyaa keessatti mirga guutuun eeyyamni daldalaa seera qabeessi kennamee fi babal'ataa jiru. Dhalataan amma biqilaa jiru carraa araadaan qabamuu bal'aa qaba. Manneen caatii naannawa mana barnootaatti osoo hin hafin jiru. Kan biroo manneen kubbaa miilaa agarsiisan yookaan manneen DSTV har'a babal'ataa jiran dhaloota qaromsuu fakkeessanii maloota isaaniittiin dhaloota doomsan keessaa isa tokko. Dargaggoonni keenya yeroo isaanii irra jireessa bashannanaan akka dabarsan gochuuf itti yaadameeti. Kun ammoo barataan Oromoo barnoota caalaa yeroo bashannanaaf kennuun dorgommiin ala taasisuufi. Manneen shubbisaa har'a magaalota Oromiyaa keessatti babal'atan illee maqaaf waggaa 18 gadi seenuun hin danda'amu jedha. Haa ta'u malee dhalataa hedduun kan keessatti of dagatee addunyaa jireenya hawaasummaa keessaa bahee jiru manneetii kana keessatti. Barnoota isaan barsiisan illee kutaa 5 hanga 8tti barnoota hawaasaa jechuun kutaa 9 fi 10 akkasumas 11 fi 12 kanneen damee barnoota saayinsii hawaasummaa barataniif histirii jedhamuun kennamu seenaa warra kaaba Itoophiyaati. Kun ammoo seenaa halagaa seenaa mataasaa caalaatti dhaloota barsiisuun maloota ittiin barataa of wallaalchisuuf yaalan keessaa isa tokkodha. Walumaa galatti harka lafa jalaan mootummaan kun shira ittiin dhaloota ajjeesu xaxaa jira. Kana irratti dammaquun ammoo dirqama keenya. Osoo akka har'aa bara barnoonni ammayyaa hin babal'atin durayyuu Jeneraal Taaddasaa Birruun ilmaan Oromoo barachuu qabu. Lammiin baratee gaaffii mirgaa gaafata jedhee ture. Kanaaf barnoonni furtuu garbummaa buqqisan keessaa isa tokko ta'uu hubachuun barnootatti xiyyeeffannoo kennuun barachuu qabna. Kan barateetu waa fura. Dhalataan keenya akkuma garbummaa irratti qabsaa'u doofummaa irrattis qabsaa'uun imaammata wayyaaniin ittiin ilmaan Oromoo kuffisuuf xaxxe kana irratti dammaquun xiyyeeffannaa guddaan barachuu qaba. Tooftaan inni biraa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo dadhabsiisuuf gargaaramtu keessaa tokko akka uummanni Oromoo dinagdeen of hin ijaarre gochuudha. Kunis daandii gara dinagdeetti nama geessu ofii dhuunfachuun akka uummanni Oromoo of hin ijaarre gochuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniileen biyyattii hundi harka mootummaa wayyaaniin hoogganamu.
namni qabeenyaan of ijaaree waan hunda gochuu danda'a. Kanaaf egaa mootummaan kun kan isheen uummata Oromoo tapha dinagdeen ala kan goote. Wayyaaneen akka Oromoon gara dinagdeetti hin seenneef ulaa hedduu cufuun waan hunda ofii dhuunfataa jirti. Tooftaalee kanneen keessaa muraasni eeyyama daldalaa baasuu diduun namoota daldaluu barbaadan danquu, namoota eeyyama daldalaa qaban ammoo taaksii, gibira, gatii hidhaa haaromsaa, gurgurtaa sukkaaraa fi zayitaa, dhiyeenya kana ammoo misoomaalee garaa garaaf maqaa jedhuun daldaltoota Oromoo gidirsaa asiin gahanii jiru. Kana malees wayyaaneen hidhaa fi raayyaa ittisa biyyaaf maqaa jedhuunis Oromootarraa maallaqa jihaan funaanan salphaa miti. Kanaafuu mootummaan kun gita hundaan Oromoo dadhabsiisaa jira. Gamtaan ofirraa hundeen buqqisuu qabnaan amsa kooti. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Barreessaan barruu kanaa Michuu Lammiitii, qalamni keenya ittiin jenna. Horaa bulaa. Oromoon mirgasaa hiriiraatti baay'ee rasaasaan reebameetu dhiigni isaa lola'ee dhaalashee ajjeessanii haadhaaf mataa baatu duguggaa sanyiidhaan irratti raawwatu dhaalashee ajjeessanii haadhaaf mataa baatu duguggaa sanyiidhaan irratti raawwatu harki lammii ajjeessee yoo irraanfateeyyuu hanga bilisoomnuutti garaan keenya hin fayyu waggaa waggaatiin dhiiga nuu lolaasu badii tokko malee haddaa nuu baasu. Bani galmee dhugaa buqqaa laphee jalaa kaayyoo dhugaa baatee isa bu'ee boolla haqa isaa dhorkamee diinaan conkolaa'ee maaf dhiifnaa gumaasaa isa dhugaaf du'ee isa sabaaf kaatu marrumaan gubatu qalbiin karaa cabee iji dhiiga baatu isa luugamamee dhugaa utuu baatu gaaffii mirgaa qofaaf karra isaas ni nyaatu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti goolabna. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.